Heerumees sanyoo nafeesisaa. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10ffaatti seeraan baradhee xumureera. Haatiif abbaan kiyya qotee bulaa baadiyyaa jiraatanii barnoota koo kutaa 8ffaa akkuman xumureen gara magaalaatti maallaqa naaf kennuun na erganii kireeffadheen akkan galuuf na taasisanii maatii koo bira yeroon ture dhiira bira dhaabbatanii haasa'uu mitiitii dhiira ollaa keenyaa nam tokko ol jedheen yoon ilaale yookiin immoo dogongoree mayyuu obbolota koo biratti yoon dubbise galgala anaaf guyyaa dhumaadha. Abbaan kiyyaa fi obboloonni koo warri dhiiraa hin nareebu. Lamuu lammataa ija dhiiraa ol jetteen ilaaliin lubbuu kee si keessaa baasnaa jedhanii natti dheekkamu. Sababa kanaaf dargaggoonni anaan barbaadanii xalayaas naaf barreessan gaaffii jaalalaas na gaafachuu barbaadan karaa hiriyoottan koo dubaraa malee karaa kiyya hin dhufanii. Hiriyoonni koo na waliin guddatan kutaa 6, 7, 8tti jaalala jalqabaniiru. Ani garuu jalqabuudhaaf fedhii qabaadhus haa ta'uutii garuu sababa maatii kootti anaaf hin danda'amne. Sababa kanaan kutaa 9ffaa jalqabuun koo kaayyoo barnootaaf fageeffadhee akkan qabaadhu na kakaase otoo hin taane dhiirota jijjiireen jaalallee qabachuun hawwii koo daangaa hin qabneen ture. Maatiin kiyya haga humna isaanii jabeessanii na gorsanii gara magaalaatti na erganis ani garuu akka isaan na miidhaa umurii kootti taphachaa jiraniitti wanta natti dhaga'amuuf dhiira na gaafachuu mitii na dubbisuuf faarasaa naaf tolche hundaan keessumaa seemisteera jalqabaa akkanatti siiquuf seenaa jaalalaasaa kan duraa akkanatti taphatuuf yaaliin ani hin goone hin jiru. Hiriyoonni koo shamarranii hedduun isaanii jaalallee biyyatti qabatanii fidatanii dhufanii ani biyyatti jaalallee qabachuu waan hin carroofneef dhiirota magaalaa waliin haasa'uu jalqabeen seenaa gara biraa keessan seenee gara magaalaatti imaleen baatii 2 booddee ture. Kabaja qulqulluu yookiin immoo durbummaa koo fedhii kiyyaan gurbaa natti siiqeef anis si jaalladheera jedheen kan hin kenneefi anarra harka 100 safuu waan eeguuf maaloo anoo kabaja keen fudhee jaalalaan illee yeroo dheeraa waliin hin turre haa ta'uutii garuu ulfina kee anaaf kennuu keetiif sin galateeffadhaa yoo kan feetu ta'e jaarsa ergeen duudhaa guuteen si fuudheen waliin jiraannaa jedhee na gaafate. Yeroo kanatti ani fedhii akkanaa waan hin qabneef lakkii maatiin kiyyas tole naaf hin jedhanii barnoota koollee baradheen galma gahuun qabaa jedheen deebiseefi. Erga kanaa yeroo dheeraadhaaf gurbaan kun jaalallee kan dhaabbataa kiyyaa ta'ee yeroon barnoota koo kutaa 10ffaa xumuru wal fuunee maatii taanee waliin jiraannaa jedhe na gaafata. Akka carraa yeroo sanatti qabxii eeggachaa waan nan tureef mee turii firiin maatirikii kanaa garannitti na baasu ilaalaa jedheen deebiseefi. Erga kanaa innis ofii hojii dhuunfaa kan mataasaa xiqqoo waan qabuuf ammumaan ana biraa hojii otoo jalqabdee baay'ee gaariidha. Qabxiin yoo si jalaa hafes magaala kana turuun kee kan hin oollee jedhee na gaafata. Yeroo kanatti ani dhoksaadhaan maatii kiyyaan barnoota gara biraa barachaan jira jedheen ganna isa biran bahee. Akka carraa ta'ee qabxiin maatirikiis ana jalaa yeroo hafu jaarsa gara maatii keetti ergeen kolleejjii sin barsiisaa jedhee na gaafata. Yeroo kanatti ani waliin jiraachuu wantan jalqabee jiruuf
tarii jireenyi borii wanta naaf fiddu waan hin beekneef jaarsa gara maatii kootti hin ergiinii akkanumaanuu waliin jiraachaa jirraa tolee fi lakkii isaanii waan hin beekneef gara kanaatti hin deemiinii jedheen deebiseefi gara maatii deemuun baasiillee ni gaafata mitiire tole jedhee jireenya jalqabne haa ta'uutii garuu akkan heerume maatiin koo salphaatti baruu danda'anii eega kanaa abbaan kiyya natti dheekkamee lamuu lammata siin dhala koo jedheen mana kootti ol siin galchuu akkana salphiste rabbi si haa salphisuu anoofsiif waan guddaa bakka guddaa karoorseen ture edaa ati dhiiratti galteeti duras barnootarra hin jira jettee maallaqa nurraa nyaachaa turtee jedheen arrabsee maatiin koo natti qabamuun isaanii xiqqoo waan na tuqeef abbaa manaa kiyyaan jaarsa gara maatii kootti naaf ergii jedheen gaafadhaanii yeroo kanatti inni waan qabu walitti qabatee araaraaf jaarsa gara maatii kootti ergus abbaan koo gonkumaa ni didee ishiin dhala koo miti ijoollummaa isheetii kaasee bu'aa bahii hedduu itti ergeera erga isheen kanatu na baasa jettee anaaf ishiin dhala koo miti jedhee jaarsa ofirraa deebisee kanaan jiraachuu jalqabeen si'a lama abbaa manaa kiyyaaf nan ulfaa'a haa ta'uutii garuu yeroon otoon gahiin daa'imni si'a lamaanuu gadameessa koo keessaa gadi bahee erga kanaatii maaltu akka gara sammuu kootti fide hin beeku malee nama gara biraarraa yoon ulfaa'e daa'imni kiyya fayyaa ta'ee dhalachuu akka danda'u waan ta'e gurra kootti asaasee namnis natti mee miti sammuma kootu kana raawwadhu jedhee boqonnaa na dhawwate eega kanaa anis hiriyoota abbaa manaa koo gara mana kiyyaatti dhufan suuta jedheen gara kanaatti fiduun barbaade shamarratu lakki jedha malee dhiiraaf dubartiin miila bannaafiin hanga kanatti hedduu jabaataan hin jiru hiriyoota abbaa manaa koo sadii waliin baatii 2 keessatti wal qunnamtii saalaan raawwadhe akkuman karoorses nan ulfaa'e haa ta'uutii garuu yaada kootiin daa'ima nan argadhaadha mitiire daa'imni kun kan abbaa manaa koo miti jedheen baatii 4 yeroon guutu gara biyya biraatti abbaa manaa koo jalaa nan badaa innis maatiin kiyyas hiriyoonni isaas na barbaaduuf bakkeewwan garaagaraa yaadanii magaalan keessatti dhaladhe keessaa baheen bilbila kiyyallee jijjiirradheen jiraachuu nan jalqabaa daa'ima gadameessa ofiitti baatanii baduudhaaf haal duree tokko otoo hin qopheessatiin harka duwwaa manaa kan baan wallaalummaa doofummaadha malee silaa maali waan tokko of harkaan qabu bakkan deeme torbanoota muraasaaf daa'ima gadameessa kiyyatti baadheen daandiirra bulee kanaan otoon jiru namni ta'e tokko daandii irratti na argee hojii hojjechuu ni dandeessaayii jedhee na gaafata anis tole nan jedhaanii mooraa bal'aa tokko keessa na geesse hojjechuu jalqabee guyya 3 akkuman fixetti mucaan biyya keenyaa hojjetaa baankii ta'e tokko mooraa sana keessa galaa na argeeni nahaa maatii koos firoottan koos abbaa manaa koos waan beekuuf maal taatee bakka kana dhuftee haala kanaan jiraattaa rakkoo maaliitu si mudatee jedhee na gaafata. Yeroo kanatti ani kadhadheen maaloo bakkan jiru kana eenyutti iyyuu hin himiinii rakkoo guddaatu na dhaqqabeeraa jedheen deebisaafi yeroo kanatti innis rakkoon kee maalii dhalli namaa rakkoon isa dhaqqabeetiif furmaata hin qabne hin jiru qofaa kee garuu jireenya kee balleessita malee furmaata ofiin argattu naan jedha erga kanaanis hiriyoota abbaa manaa koo na ulfeessan keessaa tokkoof akkanaaf bilbilu icciitiidhaan bakkan jiru akkanaaf beeksu ittiin hime shakkiidhaan daa'imni gadameessa koo keessa jiru kansaadha jedhee yaade eega kanaa innis dhagahee eenyumatti illee otoo himiin bakkan jiru dhufe mana gurbaan biyya kiyyaa baankii keessaa hojjetu kireeffatee jiraatu guyyaa 4 erga bulee booda na fuudhee na waliin jiraachuuf murteesse sababni kana godheef immoo daa'imni gadameessa koo keessaa kan keedha jedheen waantan itti himeefi mana naaf kireessee bakka tokko jiraachuu eegallee hojiin mana namaa jalqabes dhiiseen maatii isaarraa maallaqa fudhatee icciitiidhaan namni tokkollee otoo hin beekiin na waliin jiraachuu eegalee guyyaan
da'umsa kiyyaas gahee rabbis nagaadhaan na hiikee abbaa manaa koo lammataa kana waliin jiraachuu itti fufnee jireenyis hanga tokko gaarii nuu fakkaate daa'imni koos jabaachaa dhufee waggaa tokko yeroo guutu daa'ima lammaffaa nan ulfaa'ee hima diddeen du'an diddu jedhama mitiiree hojjaa fi umuriin bifti daa'ima kiyyaa dhalatee hanga ulfi koo dabalaa dhufee bifti daa'ima dhalatee garuu abbaa manaa koo kan lammataa kana fakkaachuu didee abbaa manaa koo kan duraama fakkaate innis dafee manarratti baree shakkiidhaan naannoo guyya 3 harkasaa miilasaa ijasaa rifeensasaa ilaalee erga xumuree booda ati anaan na goyyomsita mitii jedhee ulfa baatii 7 ta'een otoo jiruu na dhiitee lafatti na rukutee lubbuun daa'imaa battalu mana keessaa bahee torbee 2 dhukkubsadhee erga kanaa inni gara biyyaatti deebi'ee waantan ta'e jireenya dabarsee hiriyoota isaatti yeroo himu abbaan manaan kiyya duraas dhagahee artiinsaa qulqulluudhana se'ee barbaacha koo bakkan jiru dhufaa jalqaba irratti daa'ima isaa ittiin argisiisee lammaffaa irratti garuu waantan dabarsee yeroon itti himu daa'ima kiyya naaf kenni nan guddisadha jedhee anis kenneefiin na harkaa fudhatee gara biyyaatti deebi'ee guddisuudhaaf humnan qabu baradheen barnoota koon xumurree kanarra abbaa masaa bira haa taa'u jedheen gara jabaadheen dhiisee kanaan mana nyaataa hoteelaa mana namaa carraa mana dhaqqabeen galeen hojjedheen jiraachuun eegalee eega sanaas si'a 2 heerumeen waggaa 4 keessatti si'a 2 hiikee gaa'ela ijaarradheen natti tole jedheen anaa gammaduu jalqabu jireenyi koo akka dhufuuf waan ta'e dhufee gurra koottasaasaa abbaa manaa na fuudhanii dhiiseen dhiira gara biraa biran deemaa lamaanuu mana isaaniitii erga na ari'anii booda haala mijeeffadheen gara biyya ambaatti imala koo raawwadheen kushinaa arabaa keessa jiraachuu ergan jalqabee waggaaf baatii 6 xumureera haati kiyyas ta'e abbaan koo obboloonni koo kaleessa natti dheekkamaa maaloo isinaan jedhanii na gorsaa turan har'a isaan dideen wanta manaa baheef dhimma iyyuu narraan qabanii du'uu koo fi jiraachuu koo namni beeku hin jiru mee namoonni seenaa kiyya dhaggeeffattan na gorsaa balleessaa kiyya anumtuu nan beekaa kana dura akka balleessaatti natti hin dhaga'amu ture har'a garuu balleessaa akka ta'e dubartiin heerumtee dhiira gara biraa bira deemuu akka hin qabne sirriitti naaf galeera boris jireenya jiraachuun koo waan hin olleef maaloo daandii na qabsiisaa ana obboleettii keessan biyya arabaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenyi biyya ambaarraa nuuf ergite isiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa ishee dhaggeeffattan yaada keessan ishee deeggaruu danda'u komentii jalatti akka qoodanii fi kabajaan isiniin gaafadha laayikii fi sheer gochuun illee qophii Oromiyaa 24 akka deeggartan kabajaan isin gaafachaa namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaallaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiisa Shumeeti. Seenaa gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii horaa bulaa.